Kabajamtoota daawwattoota hordoftoota chaanaalii kootii oduu ajaa'ibsiisaa godina Shawaa Lixaatti dhagahame tokko isin biraan gahaa hanga xumuraatti hordofaa isiniin jedha. Namichi bofa ajjeesee ittiin muruuf ture hidhaan adabame godina Shawaa Lixaa aanaa Jibaatitti. Namichi bofa kukkutee muruuf mana namaa keessatti awwaaluuf yaale argamee to'annaa jala oole. Obbo Lammeessaa Diriirsaa akka lakkoofsa Itoophiyaa guyyaa 8/2/2014 Gandaamaa Ruugamboo naannoo Babal'ii jedhamutti ture. Mana nama dhuunfaa deemuun ture hojii tolchaa kana raawwachuuf kan yaale. Hoogganaan kominikeeshinii aanaa Jibaat Obbo Iftiyoom Wayyeessaa akka BBC'tti himanitti namichi maqaa amantii deeffachuun isiniifan kadhadha jechuun mana firoottan isaanii sana deeme. Erga nyaatee takka haasa'ee booda mana fincaanii deema jechuun gad ba'ee yeroo inni bofa kukkuteeru kana yeroo inni awwaaluuf gadi jedhu harkatti qabame jedhu Obbo Iftiyoom kominikeeshinii aanaa Jibaat. Erga to'annaa jala oolee buufata poolisii geeffame booda namichi kun gocha isaa hunda akka amanee fi namootni hedduun biroo hojii wal fakkaataa hojjetan akka jiran himuusaa Obbo Iftiyoom miidiyaaf himaniiru. Kun hojii kooti kana duras akkanuma hojjechaan ture jechuun amaneera jedhan. Waajjira kominikeeshinii Shawaa Lixaatti suuraa namicha yakka hojjete jedhame kana bifa ciccitaa inni awwaaluuf turee fi wayitaa mana murtiitti dhiyaatu mul'isu fuula feesbuukii isaanii irratti maxxanseera.